Bacaqii gannaarraa booqaa birraatti baga nagayaan baatan isiniin jechaarra hordoftoota Burqaa Entertainment. Ammaan tana magaalaa Bishooftutti argamuun sirna irreechaa bara 2014 haala ho'aadhaan Oromoonni kaabaaf kibbaan walitti bahee haala kanaan egaa ayyaana isaa kabajeeffachaa jira. Nuyis immoo waan taateewwan ta'aa jiru isin biraan ga'uuf egaa qophii keenya tokko jennee jammarreerra. Bacaqii gannaarraa booqaa birraatti baga nagayaan baatan dinne. Aamin jedha. Eenyu isiniin jennu? Shukrii Kadir Husseenooti jedhama Baalee Roobee irraati. Baalee Roobee irraa. Baga nagayaan dhuftan. Godina Baalee irraa. Okay, irreecha baranaa akkamitti argattamme? Irreessi baranaa xuruudha. Osoo xuruu ta'uu ammoo nu jeequman barbaanne. Irreessi sirni isaallee sirna jeequmaatii miti. Sirna irreessa irratti dhooggaadha. Sirna gadaa qaba. Sirna murtii qaba. Sirna abbaa gadaa qaba. Sirna haawwatii haadha siinqee qaba. Nu sirna murtii waan gadaa waan qabuuf jeequma gadaa cabsanii deeman kana nurra haa dhaaban. Ayyee Oromoon egaa ayyaana isaa ofumaaf haalatti kabajatu qaba. Egaa nageenya isaas eegsisatee akka deemuuf maal jettu meesin? Wanni ibillee wanni inni jiru malkaa irratti duraan ka irreeffatu ga'eessotaa fi haadha siinqeetii abbaa gadaati dargaggoo xixiqqoodha bisilee kan jedhamtu. Dargaggoo xixiqqoodha. Horiin isin dhaqa malkaa. Gaadiin isin dhaqa. Siinqeen isin dhaqa. Jaarsi isin dhaqa. Killiin dhaqa. Aananiin dhaqa. Amma sirna ceeqaa fi jeeqaa ta'ee sirni isaayyuu nu wallaalchise. Mee akkan jeeqamneef maal laamtume? Wanni ani dhaamu akkan jeeqee akka irraa baratanii akkan tuuyidhee waan tokkooyyuu sirna gadaa irratti dhooggaadha. Yoo wal jeeqan moo'isee haa ta'u malee kanarratti sirna akkanaa irratti sirna kabajaa Oromoo mataa Oromoo kallacha Oromoo irratti akka waliin jeeqe jedhaanan. Hayyee umurii dheeraa isiniif haa kennu waggaa waggaan isin haa ga'u ayyaana gaarii isiniin jenna. Ammas irra deebinee bacaqii gannaarraa booqaa birraatti baga nagayaan baatan isiniin jenna. Egaa hordoftoota sagantaa keenyaa keessummoota adda addaa immoo baga nagayaan nu dhuftanii baga irreecha bara 2014 nagayaan isiniin ga'e jenna. Ammas keessummaa tokko of cinaatiin qaba baga ayyaana irreechaatiin nagayaan isin ga'e. Leel baga walumaan geenye. Eenyu dhamta? Abdii Dabalee Malkaan jedhama. Eessarraati? Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee irraa. Okay, ayyaanni bara kana mee akkami bara hin gaddaarra? Ayyaanni bara kana baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee ajaa'ibsiisaa kan ta'edha. Akkuma beekamu kaleessa galgala irraa kaanee ayyaana irreecha hora Finfinnee irraa turre. Irreechi hora Finfinnee baay'ee kan namatti toluu fi safuu fi sabeeffannaa duudhaa wal kabajaa fi jaalala irratti mul'isaa turre. Wal kabaja jaalala uummanni sabaaf sablammii walii qabu mul'isaa turre. Kan boru ayyaana hora Arsadii Bishooftutti kabajnu kanas akkuma kaleessan akka waliin jaalalaan tokkummaadhaan dabarsinu hawwii fi abdiin qaba. Uummata Oromoo maraan immoo baga geessanii sinis warra miidiyaa nu haasofsisaniif galanni koo guddaadha. Ayyee fayyaa ta'e.
Oromoon kaabaaf kibbaan akkanatti faayamee bareedaniiti argamu. Egaa ayyaana hora arsadii irratti kabajuuf uummanni sabaaf sablammiin hedduu wayyaa adda addaatiin faayamanii bareedanii akkanatti jiru. Egaa keessummoota adda addaa immoo isiniif qabadheen isin biraan hanga'uun ta'a. Ammas na cinaatti keessummaa tokko argadheera. Baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jenneerra. Baga nagaan nu eegannu isinis anaa dhufu isiniin jettiin jira. Eenyu jedhu maqaa keessan? Haashim Abdullaa Odaatiin jedhama. Eessarraati? Guddina Harargee Lixaa magaalaa Ciroo. Ayyee mee ayyaana kana akkamitti argattamme? Ayyaana kana hoggaa afur amma sitti deebi'uuni. Ayyaanni kun wareegama ilmaan Oromootiin bara hedduu cunqurfamee dhabamee ammaan tana juntaa nurraa kaasee ayyaana kanatti seennee kabajaa jirra. Ayyee ammas irra deebinee bocaqii gannaarraa booqaa birraatti baga nagaan baatan isiniin jechaarra. Egaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu ammaan tan ammoo naannoo buufata konkolaataatti argamne. Egaa Oromoon akkanatti faayamee bareedeeti egaa ayyaana isaa kabajaa jira. Na cinaatti immoo kan argitan keessummaa tokko qabadheen isinii dhufeera. Meenni immoo ayyaana bara 2014 irreechi waan itti dhagahame nu ibsa. Maqaa keessan eenyudha? Maqaan koo Roobii Addisaa jedhama. Jiraataa magaalaa Bishooftuuti. Qaama hojjetaa mootummaati jechuudha. Ayyee baga booqaa birraatti baate. Baga walumaanuu geenye. Baga walumaanuu baate. Mee irreecha bara 2013 fi irreecha bara 2014 mee maaltu adda godhame? Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e irreecha bara 2013 keessatti jalqabbii duudhaa keenya jaarraa tokko walakkaa duudhaa Oromoo cunqurfamee ture. Galanni qabsaa'ota Oromoo fi qabsaa'ota dargaggoota keenyaaf haa ta'u jalqabbiin isaa ture. Duudhaan bakka baddeetti deebi'ee ture. Duudhaan badde sun immoo dargaggoo keenyaaf uummata bal'aa Oromootiin suphamee qaama sadarkaan jiruun suphamee har'a bal'atee keessattuu duudhaan aadaa Oromoo akka waan biyya diignuu akka waan duudhaa biraatti ilaalamaa ture. Duudhaa kabajamaa sadarkaa yuuniskootti duudhaa safuuf qabu, duudhaa ittiin namni waadaa walii galu qabu, duudhaa jaalala Afrikaa irratti ittiin seeronni tumaman ta'ee argineerra jechaadha. Inni kun immoo nu qofa miti addunyaa xuragaa nuuf ba'a jechuudha. Kanaaf galata guddaa keessattuu bara kana dargaggoon keenya akka kanatti yoo dura duudhaa isaa ibsachaan turre cunqurfamaa ture. Keessattuu bara 2014 duudhaan bakka baddeetti deebi'ee hora Finfinnee horri Bishooftuullee haa ta'u malee horri Finfinnee duraan cunqurfamee ture duudhaan badde sun deebi'ee har'a dargaggoon keenya abbootii gadaa siiqqee qabatanii yerootti maalummaa isaa duudhaa isaa itti ibsatu ta'ee jira. Inni kun immoo galata qeerroo keenyaa fi uummata Oromoo bal'aaf haa ta'u jedhaan. Ayyee mee ergaan uummata Oromootiif qabdu maali? Ani uummata Oromootiif galanni ergaan ani qabu inni guddaan keessattuu duudhaan keenya qabnu kun duudhaa addunyaa irratti ittiin seerri ittiin tumamu keessattuu sirni gadaa sirna dimokiraasiiti madda dimokiraasiiti waan ta'eef uummanni Oromoo duruu haammachuu beeka guddifachuu beeka waan ta'eef as keessatti duudhaa kana ofitti nama haammannee ofitti guddifachaa keessa durii sun aadeffannee aadaan kun kabajaan keessattuu duudhaan keenyaa fi siyaasni walitti makamuu qabu. Sirni gadaa Oromoo sirna mataa isaa danda'e sirna bokkuun hoogganamu sirna abbaa gadaatiin hoogganamu waan ta'eef siyaasni kana keessatti nu jalaa makamuu qabu. Qaamoleen duudhaa keenyaan da'oo godhatanii siyaasa dabarfachuu barbaadan siyaasni ajandaa mataa isaa qaba. Kanaaf duudhaa keenya haa kabajnu yoo nuti kabajne uummanni biraanuu kabajata waan ta'eef dargaggoon keenya uummanni Oromoo qaamni sadarkaan jiru duudhaa kana kabajatee kana caala fakkeenya Afrikaa irratti taanee
hanittiin seerri tumamu hanittiin waadaan galamu akkanuu ta'u kabajan dargaggoo keenyaaf uummata Oromoo bal'aaf uummata Itoophiyaa bal'aaf dabarsuu barbaada. Hayyee fayyaa ta'ee umurii dheeraa siifaa kennannaa galatoomi. Ulfaadha. Hordoftoota Burqaan Entertainment ammas sagantaan keenya itti fufee jira. Egaa magaalaa Bishooftuu keessatti keessummoota hedduu qabanneeti egaa ammaan tana simbiraan gahaa jirra. Egaa ammaan tana immoo Oromoon egaa kaabaaf kibbaan faayamee uffata aadaa uffatee yeroo ammaa kana shubbisaa jiru. Shubbisaa fi taateewwan garaagaraa kan simbiraan geenyutti ta'a. Ammas irra deebinee bacaqii gannaarraa booqaa birraatti baga nagaan baatan isiniin jenna. Walumaanuu baana isiniin jedha. Egaa qeerroo kana akkuma argaa jirtanii waa dalagaa jira. Naannoo buufata konkolaataa kanatti akkuma argaa jirtan faaya adda addaa gurguraa jiru. Oromoonis immoo faaya kanaan faayamee bareedee akkanatti ayyaana isaa kabajaa jira. Mee maal dalagaa jirtame? Ani alaabaa kan irratti hojjetaa jira. Alaabaa abbaa gadaatiin hojjetaa jira. Okay, maaliin hojjechaa jirta? Halluu garaagaraa walitti fideetanii hojjetaa jira. Qalamii. Okay, meeqaan hojjettame amma kana? Maallaqanii kafalsiistamoo bilisaan? Warri qabanis hin kanfalu, warri hin qabnes akkasitti dibee fi isaan bareechee gara aadaa isaanii ittiin ibsatanitti isaan amma dandeetti. Ayyaana bara kana akkamitti argattame? Ayyaana bara kanaa kan itti argadhe carraan bara kanaa baay'ee dhiphaa ture. Garuu akkuma ta'etti har'a geenye ayyaanni bara kanaa baay'ee nu gammachiisee jira. Hayyee fayyaa ta'e. Bacaqii gannaarraa booqaa birraatti baga nagaan baatan isiniin jechaarra ammaan tana kan argamnu bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Godaambaatti. Egaa Godaambaa kana keessa waa adda addaa jira. Oromoonni kaabaaf kibbaan dhufan immoo ayyaana kana hora arsadii irratti argaman faaya adda addaa uffachuudhaan akkanatti faayamee Oromoon bareedee ayyaana isaa kabajaa jira. Godaambaa keessatti immoo maaltu jira an jedhu uffata aadaawwan adda addaa kan gurguraman hedduu jira. Kallattumaan isaan maal akka ta'an uffata sabaaf sablammootaa hedduu jira gaa diizaayina ta'eeti yeroo ammaa kana ogummaa hoggaan wayyaan aadaa Oromoo fooyya'eet jira. Akkuma argaa jirtan gaa kaameeraa keenyaan faayamanii kallattii adda addaan dhufanii ayyaana kana kabajaa jiru. Keessummoota nu bira jiranis immoo akkasumas miiratti dhagahame simbiraan geenya. Ammas irra deebinee bacaqii gannaarraa booqaa birraatti baga nagaan baatan isiniin jenna. Ammas irra deebinee bacaqii gannaarraa booqaa birraatti baga nagaan baatan isiniin jechaarra Godaambaa keessa seennee gaa waa adda addaa isin daawwachiisna. Itti aansuudhaan Godaambaa keessatti keessummaa tokko argannee jirra. Egaa akkuma argartan shaayii buna nyaata adda addaa qabdi. Baga booqaa birraatti nagaan baate isin jenna. Baga wajjin baane isin jedha. Eenyu jedhu maqaa kee? Maqaan koo Hawwii Hajji jedhama. Ayyee mee ayyaana bara 2014 irreessa kana akkamitti argatte? Ingidii irreechi kun bareeda. Namni baay'een dhufee jira. Baay'ee gammannee jira. Waan tokko illee qopheessinee jira. Waan akka buna, shaayii, puuphaa fi daabboo wajjin qopheessinee jira. Dansaadha. Ayyee mee dura ayyaanuma kanaaf immoo kanuma dalagaa jirtaati dura akkamitti qopheessuu dandeesse? Okay, asiin dura kan dalagu mana maxxansaan dalagaa garuu ayyaanuma kanaaf uummata bakka irraa dhufuuf jedheen tan qophaa'ee lammii kootiif kanan qopheesse jechaadha. Ayyee mee miira sitti dhaga'ame mee ayyaana bara kanaa sabaaf sablammiin hedduugaa faayamee akkanatti dhufaa jira. Warreen simbiraa fayyadamanis mee maal laamtaaf? Ingidii ayyaanni kun tokkoffaa kananahu nagaan akka darbuudha. Waaqni akka nagaan nu dabarsu naawwa. Gara kaaniin namni martinuu gammadee akka galuu barbaada. Ingidii ayyaana gaarii. Ayyee siifis ayyaana gaarii siif haa ta'u. Ammas irra deebinee bacaqii gannaarraa booqaa birraatti baga nagaan baatan isiniin jechaarra. Egaa shamarree tokko argadheera akkanatti faayamtee ayyaana kana kabajuuf asirratti argamtee jirti. Baga nagaan dhufte jennaani እንኳን በሰላም መጣሽ። እንኳን ሰላም ቆያችሁ። እሬቻና በዓል ልብስ እንዴት ነው ያገኘሽው? በጣም አሪፍ ነው። በጣም ወድጄዋለሁ። በጣም እሺ። ቅድሚያ ስምሽን በዚሁ ብታስታውቂን? ቤተልሔም ብርሃኑ። ቤተልሔም ብርሃኑ ከየት ነው? ከአዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ። ምን ለመስራት ነው? ይሄንን ዓመት በዓል ለማክበር ነው? ለስራ ነው? እንዴት ነው እዚህ በዓል ላይ ኦሮሞ ህዝብ ጋር እሬቻ ላከብር። በጣም ደስ ይላል። እሺ ካቻምናና ዘንድሮን እንዴት ነው እሬቻውን ያገኘሽው?
ያሁኑ በጣም ደማቅ ነው። የባለፈው በኮቪድ ምክንያት ተቋርጦብን ነበር። ኦኬ የምታስተላልፊው መልእክት ካለ በዚሁ አጋጣሚ መልእክትሽን ለኦሮሞ ማህበረሰብ እንዳለ እንኳን አደረሳችሁ ለኦሮሞ በአጠቃላይ እና ሁላችሁም የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ከኛ ጋር አብራችሁ ብታከብሩ ደስ ይለናል። ቴንክ ዩ አማስ እሮደ ብደ በጨቂ ገናራ ቦቃ ብራቲ በገነጊያን ባተን ስንንጀቻራ ጎዳምባ ቡልቺንሳ መጋላ ቢሾፍቱ keessatti argamne gawa hedduus እንዳወጪሳ ጅራ አማንተና ከን argamnu mana uffata aadaa mulu taayyetti numadditti keessummaa tokko arganne jirra eenyuudha maqaa keessan Taayyee Bariin jedhama. Taayyee Barii abbaa mana uffata aadaa Taayyee Muluuti egaa bacaqii gannaarraa booqaa birraatti baga nagayaan baate siin jenna Baga walumaan baane. mee ayyaana bara 2014 Baay'ee gaariidha. Garuu uffanni dachaadhaan nu jalaa dabale balaa saniif jecha xiqqoo gadi nu jalaa jedhee jira. Gabaanis akka duriitii miti malee baay'ee gaariidha. Fedhiin namootatis baay'ee dabaleera. Namatti tola wanti hunduu. ayyaana bara 2013 fi bara 2014 kan baranaa mee maaltu adda godha jettee yaadda? Kan 2013 namoonni akka baranaa ittiin baay'atu baran ammoo barriin gadda waan qopheessine akka barbaadetti gurgurachaan turre barana garuu rabbiif galannaa ta'u. Hayyee mee uffata aadaa faana wal qabatee Oromoon kaabaaf kibbaan faayamee akkasitti deemaa jira. mee miira sitti dhagaame maalidha mee? Baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Nusi akkuma uummanni keenya sirriitti akka bareeduuf waan gaarii waan namatti tolu waan ijaafillee namatti tolu diizaayinii garaagaraa waan babbareeda qopheessinee eegaa turre kana wanti godhaa turre. Hayyee mee wayyaa aadaa nu duubatti argaa jirra. Kun wayyaa aadaa eessaati mee? Aadaa Kamisee jedhama. Kamiseeti. Itti aaneet kan jiru kunoo? Iluudha. Iluu. Kunoo? Abbaa Gadaati. Isaan kamtu irra isinii gurguramaa jira mee? Hundumtuu walqixa gurguramaa jira. Uffanni aadaa Oromoo hunduu namoonni godinaalee garaagaraa hundaa'uu qixxee jaalata. Kanaaf addan bahu baay'ee namatti tola. Hayyee nama egeree nunaa jedhu fayyaataa baga booqaa birraatti baatan siniin jenna irra deebine. Ameen baga waliin baane siniin jenna. Bacaqii gannaarraa booqaa birraatti baga nagayaan baatan siniin jechaarra ammas sagantaan keenya itti fufee jirra. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuu keessatti Oromoon kaabaaf kibbaa walitti bahee akkanatti faayameeti. Egaa ayyaana Irreechaa bara 2014 kabajaa jira. Kaan goobee sirbuun kaan maree hojjechuun akkasumas aadaa isaanii agarsiisaa jira. Egaa akkuma viidiyoo keenyaan ilaalaa jirtanii ammas irra deebinee baga ittiin isin ga'eennaa. Amantana bulchiinsa magaalaa Bishooftuu halkan keessa sa'a 8 walakkaa irratti argamna baga siniin ga'eenna.
من